Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni sinaaftii bagana gaandoftanii warri subscribe gootanii na hordofaa jirtan galatooma. Warri subscribing godhin subscribe godhaatii mallattoo bilbilaa isee cinaa jirtu cuqaastan yeroo hunda viidiyoon hojjedhu isin qaqqaba. Har'a akkuma argaa jirtanii waan inni isiniif qabadee dhufe wanta fuula keenyaaf gaarii ta'edha jechuudha. Innis fuulli keenya akka wanti garaagaraa irratti hin baanee fi fuulli keenya yeroo isaa malee akka walittiin shabashabamne jechuudha kan nurraa dhorkuudha jechuudha kan isiniif qabadee dhufe. Isa keessa dinnichi baay'ee gahee guddaa qabaata jechuudha achi keessatti. Kanaaf akka itti fayyadamtan asumaan isin affeere. Amma sarara deebiin subscribe gochuun irraanfatina. Baay'ee fayyadamaa ta'uu dandeessu jechuudha chaanalii kana keessatti. Akkuma argitanii kunoo amma waan inni isiniif qopheeffadhee dhufe itti isinitti agarsiisutti deemaa jira jechuudha. Akkuma seensarratti argitanii. Dinnichi fuula keenyaaf baay'ee waan gaarii ta'edha. Dinnicha gimashuma dinnicha fayyadamtanii yaani waanuma al tokko isin ga'u jechuudha. Kun akkasitti dinnicha ciccirtan jechuudha. Amma akkasitti dinnicha dhaabbistanii egaa kukkuttanii booddee akkasitti qopheeffattu jechuudha. Ergasii booda fuula keessan akka qulqulluu ta'e eeggatanii erga sana fuula keessan ni qulqulleessitanii jechuudha sirriitti. Maafi yoo bakteeriyaan garaagaraa yookiin fuulli keessan kireemiidhaan cufamee jiraate viitaaminiin as keessaa kunis fuula keessan seenuu hin danda'u jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan kanatti fuula keessanitti mamaxxansitu jechuudha. Dinnicha ciccirtan kana. Akkuma nan argaa jirtan kana fakkaata. Erga akka kanatti fuula keessanitti godhattanii booddee daqiiqaa murtaa'eef tursitanii ofirraa kaastanii booddee dinnichichuma sana suma ofirraa kaastan deebistanii fuula keessanitti sukkumtan. Isinii galee akkasitti baay'ee fayyadamaa ta'uu dandeessu jechuudha. Daqiiqaa murtaa'eef fuula keessanitti sukkumtu. Bakka rakkoo garaagaraa fuula keessanirra jiraatu yoo jiraate achi bakka sanatti sirriitti sukkumtan jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana fakkaata baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Inni lammaffaa amma altisaa tokkoffaa ilaallee dinnichuma jechuudha. Ammoo haala itti fayyadama dinnichaa isa lammaffaa jechuudha. Kun immoo haala salphaadhaan mana keessanitti fayyadamuu waan dandeessanidha. Asirratti immoo cimmaaqii isaadha jechuudha kan barbaachisu. Maashiniittis daaktanii cimmaaqii isaa jalaa baasuu dandeessu. Haala barbaadaniin godhachuu dandeessu. Kunoo cimmaaqii isaa kana fakkaata. Qoloma isaa wajjin jechuudha. Sirriitti qulqullina isaa eegdanii miicitanii qoloma isaa wajjiniin godhe jechuudhaani. Ergasii damma maankaa tokkotti gootanii jechuudha cimmaaqii dinnichaatti. Inni kun akka moisturaayisiitti nu fayyada. Akka dibataatti nu fayyada jechuudha. Fuula keenya baay'ee tokko lallaaffisa. Kun akkuma argaa jirtan kana fakkaata. Baay'ee waan gaarii ta'edha jechuudha. Naan baay'ee waan natti toleef maaf isiniif sheeriin goona jedheetiin har'a isiniif qabadhee dhufeera. Akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Birushiidhaanis fayyadamuu dandeessanii. Ani immoo sooftiin hin fayyadame. Harka keessanis fayyadamuu dandeessan, quba harka keessanis fayyadamuu dandeessanii rakkoo hin qabu. Barbaachisaan fuuluma keessanitti dibamuudha malee waan barbaadaniin dibachuu dandeessu jechuudha. Erga kana booda fuula keessanii hunda isaa waliin keessanii masaajii gootan. Akkuma asirraa argaa jirtan kunoo suutattanii masaajii gootan ija keessan faa gajjallaa bakkuma fuula keessan irraa bakka garaagaraa
masaaj gootanii jechuudha. Egaa kanaan dhiqattanii bishaanuma qofaan dhiqadhanii bishaanuma qofaa yoo dhiqattan gaariidha. Kunoo kana fakkaateera, baay'ee tokko sanatti tola. Fayyadamaatii ilaala. Kunoo amma isa sadaffaatti darbuuf jenna. Inni sadaffaas haaluma salphaa ta'een itti kan isin fayyadamtanii dinnicha kunoo hin qopheeffattu. Ergasii booddee bakka rakkoo qabu irra kakkaastanii wanta fuula keenyatti dibannu gatiiteef baay'ee qulqullina isaa eeguun nu barbaachisa. Erga kanatti xumurtanii booddee ni murmurtan jechuudha. Baay'eessitoon xixiqqeessitanii murmurtan haguma maashiniin daakuu danda'utti murmurtanii qopheeffattu. Akkuma ammatti murmuraa jiru kana gadittis murmurachuu dandeessu, akkuma fedha keessaniidha, rakkoo hin qabu. Ani akkasitti qopheeffadhee kunoo maashiniin garaagaraa jira akkuma beekamu, garuu kan biratti argamu kana gatiiteef kanumaan hin fayyadama. Akkuma argaa jirtan kana kunoo amma daakii xumureen jira, isaanii ittiin dabarsee kunoo. Erga kanaa booddee baradoo keessa kaa'uuf wanta nama mijatu ittiin godha jechuudha. Kanaaf firiijii keessa bakka baradoon kaa'a. Amma kun akkuma ilaalaa jirtanii akkas fakkaata. Firiijii keessa bakkee baradoo irra kaa'eera. Daqiiqaa murtaa'e booddee kunoo kana fakkaateera jechuudha. Baradoo ta'eera. Kuni fuula keenyaaf baay'ee tokko gaariidha. Kan inni isinitti caalaa baay'ee gaariidha isiniin jechuumaafi. Torbanitti 2 fa'aa yoo fayyadamtan, ala 2 yookiin ala 3 yoo fayyadamtanii bakka fuulli keessan yeroo hunda fireesh ta'ee akka isinii taa'uuf gaariidha. Fuulli keessan walitti shabashabamu, fuula diriiraa yookiin fuula bareedaa qulqulluu ta'ee argama jechuudha. Kun akka kanatti itti sukkuumtanii jechuudha baradoo dinnichaa. Isin yeroo dinnichaa hojjetattan loomii xinnootti dabalachuu dandeessu warri feetanii. Garuu loomii ittiin goone dinnichuma qofaadha jechuudha. Kuni akkuma argaa jirtanii. Indi lallaa ammoo wanti gatii firiijii keessaatii hamaaf indi lallaa, garuu immoo baay'ee gaariidha fuula keenyaaf jechuudha. Gogaa fuula keenyaaf gaariidha. Yaalaati ilaala. Akka yaaltan abdiin qaba. Achumaan akka itti fayyadamaa taatan jechuudha. Erga xumurtanii haalumaan argaa jirtan kanaan fayyadamtu jechuudha. Akkuma ilaaltan baradoo kana akkasitti sukkuumtanii jechuudha fuula keessanitti. Amma akkana irratti qooruu ta'eera. Sooftii mana ofirraatti argdanii san booda dhiqachuus dandeessu. Akkuma ilaalaa jirtan kana fakkaata. Baay'ee tokko jaallattu. Wantuma mana keenyatti argamudha. Wanta baay'ee intinaa ta'etu hin ta'in mana keenya biratti argama gatiiteef haala salphaan qulqullina fuula keenyaa eeggachuu dandeenya jechuudha waanuma isaa salphaa irraati. Kanaaf itti fayyadamaa. Affeerraa kootii waan hordoftaniif galatooma. Baay'ee.